galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Maqaan koo Gammachuun jedhama. Asuma magaalaa kana Hoolotaadhaan jiraadha. Eshi. Ani kan dhugaa ba'uu barbaade waa'ee obboleessa koo kanaati. Obboleessi koo kun xiqqummaa dhumsaarra kaasee waggaa tokko as bifa dhiitootiin irratti haa mul'atu iyyuu malee waggaa tokko dura garuu naannoo kanaasarraa na gubaa na ciniinaa waan jedhu haasa'aa ture. Naannoo waggaa tokko as garuu na dhiita'aa jedhe. Ani garuu magaalaa kanallee erga dhufee naannoo akkas ji'a tokkoon caalu. Yoo dhufte jechuudha. Waldaa kana immoo kan hin bare torbee lama asii. Eshi. Ookiidhaaf osoo daandiirra deemaa jiruutiin poostarii keessan arge miidiyaa irratti isin argan ture. Achiin as seeneetiin hirmaadhe. Mucaan immoo naa dawwalee akkasittiin na dhukkubaa naan jedhe. Na dhukkuba gaafa naan jedhu maatiinis dawwalanii mucaan kun akkasiidha dhukkubaa jira maal goona naan jedha naa dhufuun jedheen. Haa dhufu gaafan jedhuun isin bira fiduudhaan waan hin karoorseefi jechuudha. Inna gargaarii har'a fidee tan dhufe jechuudha. Inna nama isin dhukkubu yennaan iddoo sana taa'aa ture. Har'uma ganama. Har'uma ganama. Eshi. Dhufee dhiitoonsaa keessaa baay'ee hin mul'ata ture. Mucaadha dubbachuu hin danda'u malee yeroo sana fayyee mucaan. Waaqoon illee harkaan qabee ilaalee ture. Eshi. Wanta mana kimii hin dandeenye waaqayyoo lafa kanatti ulfina isaa mul'isuu danda'eera. Yeroo biyya jiru aanaa dhaqee mana kimii wayii maatiin keessanii jennaani. Eshi. Kuni hin beeknu waan ta'eef godina deeme amboo dhaqii ilaalame jedhanii dirreen cinniidhaayyuu dhufe. Eshi. Achiin amboo dhaqii jennaan gidduu kanaan egaas dhufe. Asitti garuu fayyina battalaati kan inni fayyuu danda'e. Ganama fayyu yeroo sana fayyu. Bakka keessaa baay'ee sirriitti dhiita'eetu mul'ata. Innaa akkasittiin harkaan qaqqabatanii fi jaan ilaalan baay'ee nama yaaddessa sodaachaadhaan ture kun maalidha waan hin jedhuun baay'ee tokkoon sodaachaa ture. Qarshiidhuun guddaadhaanuu yaalamuu hin danda'amne waaqayyo libsuu ijaatti irraa dhabamsisee waaqayyoodhaan nuuf galateeffadha. Ililchaa galata guddaa Yesuusiif fida. Hagam inni sila ganamaa yeroo gaafa dhaloota kooti kaasee hidhee ture dhukkubbii kana. Eeyyeen nun hin beekne malee bakka na gubaa na ciniinaa waan jedhu wayiiti. Innaa sana adeemsa keessa garuu bifa dhiitootiin irratti mul'ate jechuudha. Asitti garuu waaqayyo ulfina isaa mul'isee fayyeera waaqayyo ulfaatu. Mee isatti nuu qabi. Baga nagaan dhufte ganama sii kadheen ture yeroon sii kadhadhu sanaa maaltu itti dhaga'ame ture? Fayyina guddaatu naa ta'e innas na gube na wanti ta'eyyuu edda sii nan fayye. Amin na dhukkubu na bukuska na nyaadhu naan sifaa'u bakka nan cannaqama yoo nan ciisa dheessiisuu hin danda'u nan dhaabbii hin danda'u. Eeshi. Kana hunda hin danda'u edda dhufee waaqayyoon naa kattanii bilisan ta'e. Rakkachaa turte daqiiqaa tokko kan hin guunne gidduutti waaqo sirraa dha'e. Daqiiqaa tokko waan hin guunne hedduutti hin fayyina ajaa'ibaati kun. Amma nagaa keeti. Amma nagaa kooti. Hiiti sila guddaa sun hin jiru amma. Amma hin jiru. Waaw. Waaqayyoon galateeffadha. Waa tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Gooftaan naa galateeffadha. Baga fayyite mee ililchaa waaqayyoon galateeffadha sinumti mee. Ammanuma kimii dhaquudhaaf hin dhufe asitti immoo mana charchii sigeessinaa hin fayyita sagantaa guddaa jedhanii kanattaan amma immoo dhufe isin keessaan ta'e waaqayyo na fayyise amma kanaafan dhuga baatii fidee dhufe. Araarri waaqayyo baga sii baay'ate baga fayyite. Ameen. Fayyinni bara baraan itti fufaa ta'u. Ameen. Asi gaafan dhufu sana gaa poostarii numa suuruun keessan arginaani waan miidiyaa irratti isin beekuuf hin dhufe gaafan jalqaba waldaa kana dhufe jechuudha. Eeshi. Garuu otoodhaan hin dhufin dura bakka keessi kiyya na cannaqama sodaa garaagaraa na guutaa ummaa wanti na sodaachisu hin jiru garuu lafumaa ka'ee na sodaachisa na cannaqa bakka na dhiphisan ture. Akkan hin kadhannellee wanti na dhorku jira. Akkan chirchiin dhaqnellee bakka hin dhaqinna jedha na yibbisiisaan. Achiin garuu todhuman deemaa jiruun dhufee wala seeneenani. Otoo keessi kiyyan seenin naan jedhuudhaan dideedhaan seene gaafa hin seenu toora kadhannaa irratti tooraan kadhachaa turtan torbee lamaan irraati guyyaadha jechuudha. Achiin gaafan dhufee sin bira ga'u adda koof laphee kootti buutanii wanti si qabee jiru si agadhiisu wanti si hidhee jiru sirraa haa hiikamu jettanii naaf kadhattanii laphee kiyyaaf adda kiyyatti buutanii achitti nan kufe. Saatum sanarraa kaasee wanti akkan hin kadhanne akkan bakka dhiphadhu akkan sodaadhu naa godhu hundumti isaa irraa cabee adda si gammachuun koo guutuudha. Kadhannaatti deebite. Nami gammadu kanarraa ililchu ammayyuu gooftaaf. Guyyuun gaafa sana galgala deebi'ee tan dhufe.
tureera naannoo waggaa 10 oliitiif gurra koo kana keessa na uursa narra deema bakka zim jedhee duuba isaarra na deema jedhee nan xaraga umtuun xaragamu garuu gogaa keessa na deema wanti ta'e. Gurra koo isa kanarraa netuma akka kana na dhukuu gara gurra isa tokkottis na darbeen isa keessa ammoo na uursaani. Namoonni gurra keessan keessa isin uursume harka baasan naan hin harkaan baase kootu fiigaa naan jettan. Achiin inni gaafa fiigaa dhufu zayitii dibataatiin naa kadhattanii. Keessumaa yeroo dhanciisu baay'ee na cannaqan ture bakka saatii dhanciisurra baay'ee na cannaqan nan dhiphadhan ture. Kana qofayyuu miti yeroo ati ciistu waan baay'ee si cannaqa si rakkisa naan jettan abiyyuu keessa bakka na jeeqa. Inna guyyaa gaafa sana kaase inni gurri na uursus inni narra deemus wanti na jeequ hundumti isaa waaqayyo narraa cabseera waaqayyo na galateeffadha. Baga fayyitan dhugaa. Baga nagaan immoo deebitanii fayyinni keessan bara baraan itti fufa. Ameen. Eebbifamaa. Ameen.